Akkam jirtan hordoftoota yuutuubii Gaaddisa Barnootaa kabajamtootaa fi jaalattoota fayyaa jirtu jechuun barbaada duraan durseetii har'a immoo paartii faayinaalaaf kan isin gargaaru ji'oogiraafii fireeshmaanii qabanneetii isiniif dhiyaanne na faana bu'aa na hordofaa jechuun barbaada. Eegalluu gaafichi choose the best answer jaa identify gaafii tokkoffaan maal jettee seetaa identify the wrong statement about adiabatic temperature change. Why adiabatic temperature change hima sobaa jedha. First, adiabatic temperature change jechuun amala akkam qaba seetanii adiabatic temperature change osoo temperature yookaan alaa ho'i tokkotti hin dabalamin yookaan ho'i keessoo isaa jiru irraan bahin maal ta'e jechuudha. Jijjiiramni ho'aa isuma jidduutti gaggeeffama jechuudha. Without any change of atmosphere heat jechuudha. Hiikkaan isaa akkasii jechuudha. Maal jedha? The process does not involve heat exchange from outside source. Jijjiiramni ho'aa ala irraa kan irratti hin taasifamnedha. Akkasuma jechuudha adiabatic temperature sirriidha kuni. Gaafii bibbiin ammoo the temperature change particle iris what? Particle air is resulted due to the expansion and compression jechuudha. Sababa expansion fi compression isuma san keessatti jijjiiramni adiabaatikii ta'a jechuudha. Mee kana diyaagiraamii kaasee isin agarsiisu fakkeenyaaf akka isiniif salphatu diyaagiraamii isin kaasu. Fakkeenya tokko fudhee isin yoo ilaalu tuubii closed ta'e akka fakkeenyaaf tuubiin tun tuubiidha. Fakkeenyaan godhee vertical koolii nama vertical aayiriin ujuma kana yoo jenne ujuma kun closed jechuudha. Qilleensaan guutamee closed ta'e ta'a jechuudha. Ujuma kana compressed godhuu compressed bakka bu'ee yoo jenneen inni kun compressed bakka bu'ee jenneen gaafa inni kun closed dha. Keessa isaa kana amma maali guutee aayiriin keessa isaa kana guutee jira jechuudha. Shuboo kana compressed gaafa goonu keessoon isaa kun maal argata? Ho'a argata. Sababa kanaatiin maal ta'a? Jechuudha. Cold ta'a jechuudha. Sababa kanaatiin maal ta'a? Compressed ta'a. Maaliini? Compressed gaafa goone keessoon isaa ho'a argata. Ni ho'aa jechuudha. Gaafa immoo isa kana relax kanatti irraa goone yookaan cold jechuudha. Cold ta'a jechuudha. Expanded ta'a jechuudha. Wanni kun deebi'ee addaan bal'ataa jechuudha. Gaafa irraa kaasne compression kana gaafa irraa kaasne kun expanded ta'a jechuudha. Kun expanded arrooyidha. Kunis expanded arrooyidha jechuudha. Expanded ta'a. Keessoon isaa aayiriin keessoo isaa jiru maal ta'a? Kanarra cool ta'a jechuudha. Kanarratti immoo gaafa compress goone heat keessoon isaa maal argata jechuudha? Heat argata jechuudha. Akkana amalli particle adiabaatikiin akkana jechuudha. Closed dha. Aayiriidhaan guutama fakkeenyaan isinii kaasee gaafa inni kun compressed ta'u keessoon qilleensi keessa duraan guutamee jiru san maal ta'e jechuudha? Ho'a argata jechuudha. Sababa compressioniitiin ho'a argate jechuudha. Ammoo gaafa deebinee irraa compression san irraa expanded goonu maal ta'e jechuudha? Qilleensonni gadi keessoo jiran kun duraan haguugamanii ta'an kun maalidha? Cold ta'u jechuudha. Kanaaf akkasitti walitti chaanki gootu jechuudha. Itti hafuufnu sirriidha jechuudha. Biidis sirriidha. Aanis sirriidha jechuudha. Caalaalla the heating and the cooling processes occur due to the compression and the expansion respectively. Gaafii diyaagiraamii reefu kaasisa hin irraanfatina. Heating akkamii jee compression wajjin qabatu respectively waan nuun jeef kooliin eenyu wajjin qabataa expansion faana hordofee dhufaa jechuudha. Waliigallee jira. Diyaagiraamii reefu isin fayyada kanarrattis dhugaa ta'u akkasitti eeggoon jechuudha. Gaafiidhaan immoo temperature change of particle iris occur due to the heat exchange with atmosphere. Kun maal ta'a? Ni faalleessa jechuudha. Kun adiabatic temperature change seera isaa keessa hin jiru jechuudha. Kanaaf deebiin daataa jechuudha. Deebiin isaa daataa
atmospheric change tokkollee irratti hin gaggeeffamu jechuudha adiabaatikii seera isaa irratti jechuudha. Gara gaaffii lammaffatti haa darbinu. Nafaana bu'aa subscribe godhaa, like godhaa, na jajjabeessaa jechuun barbaada. Hiriyoota keessaniif illee share godhaa. Faayinaalaaf yeroo dubbistanitti illee viidiyocha ilaalaa. Gaafa dubbiftan hedduu isiniif gala jedhee waan hin yaadeefin dursee isiniif hojjedhe. Okay, like godhaa, subscribe godhaa jechuun barbaada. Gaaffii lammaffatti haa dabarru. Which one of the following is not true about summer rainfall in Ethiopia? Waqtiilee rooba Itoophiyaa keessaa samarii ilaalchisee kamtu dhugaadha, kamtu sobayyaadha. Okay, asuma waan tokkoon isinii himuu fedha. Samar jechuun amma fakkeenyaaf yoo diishinarii irra bantanii ilaaltan maal jechuudha? Bona jechuudha. Kun maali? As a world, akka internationalitti as a world summer means what? Bona yoo ta'u, as immoo Itoophiyaa summer means ganna jechuudha. Akka Itoophiyaatti jiini Itoophiyaan waqtiin Itoophiyaan keessa baay'inaan rooba argattu samariidha jechuudha. Akkana waa'ee kanaa ilaalchisee kamtu sobayyaadha. The most of the rain is caused by southeastern wind. Asumaan waan tokko ammallee diyaagiraamiin isiniif kaasaa baay'ee akka isiniif galu nafaana bu'aa jechuun fedha. Diyaagiraamiin isiniif kaasaa. Okay. Gaaffiin tun isii tanaaf qofa osoo hin taane beekumsa keenyaanis keessaniif isiniif fayyaddi waan ta'eef fakkeenyaaf akkana jira. Kun maali? Kun meridiyaaniidha yoo jenne kun sarara mudhii lafaati yookaan equator jechuudha ingiliffatti. Kun immoo meridiyaan greenwich jechuudha. Kun equatoriidha jechuudha. Irra deebinee ilaalla. Kun equatoriidha. Kun immoo meridiyaan greenwichidha jechuudha. Akkuma beektanii fakkeenyaaf waqtiin Itoophiyaan rooba baay'inaan argattu tokko asirratti saawuzi bakka tokko maal jedhamti? Saawuzi isterliin jechuudha. Saawuzi isterliin asii jechuudha. Saawuzi isterliin yeroo waqtiin asitti isin garba guddaa hindiiti kun garbi guddaan as jiru garba guddaa hindiitiin asiin akka jira. Garba guddaa hindii kanarra rooba kan argattu Itoophiyaan saawuzi isterliin kana keessatti awutoomanii fi ispiriingiidha. Awutoomanii fi ispiriingiidha. Itoophiyaan ammallee naannoleen lowlaandiin Itoophiyaa isti lowlaandii warri jedhama warreen akka Somaalee fa'aan waqtii kana baay'inaan rooba kan argatanii ammoo asirratti kun maal jedhama? Noorzi isterlii jedhama. Asii yoo yaadattan galaana Meeditiraaniyaati jira jechuudha. Meeditiraaniyaan jira. Galaana Meeditiraaniyaa kanarraa bubbee bubbiftuun Itoophiyaan rooba waqtiin isin argattu asirratti wiintariidha jechuudha. Waqtii akka Itoophiyaatti bona jedhamtu sun jechuudha. Naannoo kanarratti Affaar fa'aa rooba argata jechuudha. Ammoo baay'inaan Itoophiyaan rooba kan argattu waqtii kam jechuudha? Saawuzii westerniidha jechuudha. Asiin hemisfeera kanaan gara leeftii warri jiran westiidha waan ta'eef saawuzii westerniidha. Asiin ammoo hemisfeera kanarraa gara kanatti kan jiran istii jedhama, baha jedhama. Baharraa ammoo mudhii lafarra gara kibbaatti waan ta'eef saawuzii isterni akkasii jedhama jechuudha. Kun saawuzii westernii jedhama. Bubbee asiin garba Atilaantik irraa dhufuun sirriitti rooba argata jechuudha. Asiin Atilaantikii fi Kongoon waliin baasii tokko jira jechuudha. Baay'inaan asiin Atilaantik irraa gaafa bubbisu Itoophiyaan rooba guddaa kan argattu saawuzii westerniidha yookaan bubbeenis fakkeenyaaf bubbee sanii keessaayis saawuzii westerlii moon fayyamtu sanirraa rooba baay'inaan argatti jechuudha. Waqtii kamimmoo kun waqtii samariidha jechuudha. Asirratti samariidha jechuudha kun. Waqtii akka Itoophiyaatti ganna teessan samar fayyamtu jechuudha. Waqtiin as jiru asitti waqtiin isin baay'ina rooba argattu kun maal jenneen katabne samar jennaan jechuudha. Itoophiyaan baay'ina rooba kan argattu samariidha. Eessarraa bubbee saawuzii westerriirraa bubbisuun rooba guddaa argatte jechuudha. Ammoo naannoleen lowlaandii isti Itoophiyaa warreen akka Somaalee fa'aan lowlaandii kana warreen jiran kun ammoo baay'ina rooba kan argatan yeroo awutooman birraa fi arfaasa jechuudha. Okkee gara gaaffiitti haa deebinu. Nafaana bu'aa baay'ee akkasiniif galuufiin diyaagiraamii kaasaa deemee jechuudha. Okkee
kana ilaalchisee kamtu soba jedha. Summary rainfall summer in Ethiopia. The most achirratti wanti tokko kan inni isin dabaluu irraanfadhe maali? Okay. Laal isiin kun bubbeen asiin saawuzii isterniin kun yeroo lamaan kana qofa osoo hin taane yeroo birraa garfaasaa qofa osoo hin taane samarillee rooba ni kan hanga tokko samarillee rooba ni kan inni asii immoo wintarii qofa rooba kannaa jechuudha ka noorjii istii kun garagaafii haa dhufnu. Okay. And most of the rain is caused by south easterly dha. Akkana Itoophiyaan rooba guddaa argattu yoo jenne south westerly dha inni malee easterly hin jenne jechuudha. Kamtu soba yoo anjeef kun soba jechuudha. Kamtu soba jee kun soba ta'a. Okay. Dhugaa kan hin taane kamiyyee inni kun soba ta'a jechuudha. The ICT in the North Hemisphere yeroo hemisfeera kaabaatiyaa አይደለም high pressure cell develops on Atlantic and Indian Ocean. High pressure cellin gaafa Itoophiyaan gaafa baay'inaan rooba kan argattu Atlantic fi Indian Oceaninis akkuma reefu jenne ni kanneen rooba. It has the wide special coverage in the world. Amma kana jechuun high pressure cells develop on the Atlantic and the Indian Ocean. The most rooba kan argattu Itoophiyaan irra caalatti kamenne yeroo bubbeen garba guddaa Atlantic irra bubbisuudha inni world special coverage in the world. It has the wide special coverage in the world in the country. Waqtii samarii bakka tanaan irraanfatinaan waqtii samarii yeroo Itoophiyaan naannoleen Itoophiyaa keessa jiran baay'een isaanii rooba kan argatan yeroo kamii yeroo itti rooba guddaan Itoophiyaa keessatti argamu samariidha jechuudha waan ta'eef kun akkasuma dhugaadha jechuudha. Kasoba kamtu sobayyaa inni kun dhugaata jechuudha. Kamtu dhugaa mitiyaa dhugaa kan hin taane kamiyyaa inni kun dhugaadha. Most of the rain is caused by southeasterly westerly inni kun soba. Gaafa high pressure cellin Atlantic fi Ocean irraa dhufee sirriidha. Yeroo samarii san ICT'n eessarra jira jechuudha. Hemisfeera kaabaarra yeroo dhaqeedha. Tunis dhugaadha. Kanaaf kan barbaadna akka dhugaan taane kamii jechuudha. Yeroo rooba baay'inaan argattu yoo menne duraanuu south westerly dha waan ta'eef aan soba jechuudha. Kamtu dhugaa miti jechuun kamtu soba jechuudha gaafni. Kanaaf deebiin isaa aataa jechuudha. Gara gaaf sadaffaatti yaada arginu identify the wrong combination of the major rain bearing wind and their respectively yetti baay'ee isitti mul'achuu didde respectively season in Ethiopia. Waqtiilee Itoophiyaa rooba argattu ilaalchisee sirriitti kan walitti hin firoomne kamiyyaa. Gaafiin tun isii lammaffaa taniin achi diyaagiraamii kaasisanii wajjin baay'ee wal qabattee sanirraa dalaguu dandeessan jechuudha. Akkam jettee noorsi isterlillaa yeroon rooba argannu affaarfaa rooba gisee argattu garba galaana diimarraa bubbee galaana diimarraa dhufuun gisee jennu sayyoo menne samarii denne wiintarii jenne jechuudha. Roongi kombinaashiniin sirriidha. Kanaaf noorzi isterlii samarii osoo hin ta'in maal jenne wiintariidha. Noorzi isterlii winter rainfallidha. Tun amma sirriidha. Noorzi isterlii hemisfeerri kaaba ba'aa jechuudha. Hemisfeerri kaaba ba'aa kanneen akka naannoleen kanneen akka Affaarfaan rooba yeroon argatan waqtii akka addunyaatti ganna jedhamu nu biraa immoo bona jedhamu san jechuudha. South easterliin autumnii fi spring rainfall arganna jenne yes akkuma reefu jenne garba guddaa inni irraa bubbee bubbisuun yeroo birraatii fi afaasaa rooba arganna jenneeti kan turre dhugaadha. Sirri firoome jechuudha. South westerly and south easterliin summer rainfall ni kanneen irra deebi'atanii isin garsiisan reefu yoo yaadettan south easterly bubbeen
garba guddaa indiraa dhufusan yeroo gannaas roobani kannaan nu bira gannata jedhamtu tana jechuudha. Samariin nu bira ganna jedhamti roobani kannaan garuu moostilii rooba guddaa kan kana inni kun illee inni kan akka lammaffaadha. Inni kun lammaffaadha kun ammoo tokkoffaadha jechuudha. Waliigallee gara gaaffii itti aanu darbinu gara gaaffii arfaffatti yoo dhufnu blank space dha. Blank space is refers to the process of assisting the normalization of zoom godhatuma dubbisaa yoo barreeffamni xixiqqaatee kan isin wanni godhu yoo ta'e zoom gochaatuma dubbisaa jechuun barbaada. Qulqullina qabaatu yoo baatte bakka duwwaan adeemsa maaliitiidha? Adeemsa normalization of forest ecosystem that has been degraded and damaged and destroyed. Bakka duwwaan adeemsa bosona uumamaa yookaan biqiloota uumamaa lafarraa badan deebisanii dhaabuuti. Rehabilitation jechuun shakkiin qabu deemsi biqiloota fakkeenyaaf bosonni tokko lafarraa gubate deebisanii bosona lafa qullaa san dhaabuun rehabilitation jedhama. Garuu forestation jedhama. Yoo fakkeenyaaf naannoo qullaa tokko irra dhaabde forestation jedhama. Yoo immoo lafa duraan bosonaan uwwifamte tokko kan bosonni ibiddinni isaarraa gubu balaa garaagaraatiin irraa badu deebiftee san dhaabde immoo rehabilitation jedhama. Gara gaaffii shanaffaatti haa darbinu. Nafaana bu'aa identify the correct statement. Himaramaan gadii ka dhugaa ta'e yookaan ka sirrii adda baasi. Special distribution the major emphasis of population study in geography. Yes, faceensi uummata yookaan faceensi namoota Itoophiyaa geographically study ni godha qorannaa geographically ni ta'a. Effective economic, effective socio-economic development and administration does not necessarily depending on the population study. Population data irratti effecting qabu yaa no ni qaba. Population data has nothing to do with establishing voting district boundary. No, sirri miti. Population data wanta baay'ee barbaachisaati. Demography cannot necessarily influence production. No. Demographiin waan akkasiiti miti kan sirrii ta'e special distribution is a major population in geography. Kayyawsaa jechuun kun maataa jechuu barbaadeeti. Gara gaaffii jaffaatti haa darbinu. The wrong information or inaccurate population data which is usually observed in census could not be attributed to wrong information yookaan information sirriin taane fakkeenyaaf gaafa censusidha data funaantu wrong information and accurate population data ground suspicion and ignorance of censusidha. B. Surveilling all areas and be acceptable in wrong information ja substitution fakkeenyaaf namni daataa funaanu san ignorance ta'uudhaan daataan inaccurate tokko ni argama jechuudha. Surveilling all areas be acceptable or unacceptable dha. Poor technical skill of enumerator inni lakkaa'u san dandeettii quubsaatee kan hin qabne yoo ta'e kunilleen ignoraansii sababa isaatiin dhufuudha. Inaccurate population data census kun kan dhufuudha. Kan itti aanee dhufu immoo gaafan itti dha'uudhaatii inaccurate data kanaan dhufa jechuudha. Deebii jechuu kootii miti. Inni biraa unstable administration dha. Yes, tasgabbaa'uu dhabuu warra gaggeessitoota seensaraa sanii jechuudha. Kun ammoo maali goosii isaatii miti. Kanaaf sirrii kan ittiin firoomne kana jechuudha. Gara gaaffii torbaffaatti haa darbinu. Nafaana bu'aa identify the wrong statement among the given alternative. Filannoowwan kan naman keessaa himni sobatee kami. Population growth and decline is the cumulative effect of fertility, mortality and migration. Yes. Asirriin taane jee kun sirriidha. Fertility and mortality remains the principal determinant of population growth in Ethiopia. Fertility and mortality nama kan hammi dhalatuu fi hammi du'aa remain principal determinant. Yes. Dhaabbatadha. International migration significantly determines the population growth in Ethiopia. International migration haalli sosochii yookaan goggodaansa akka addunyaa keessatti gaggeeffamu
Ethiopia determines population growth in Ethiopia. Jijjiiramuu yookaan baay'ina heddummachuu uummata Itoophiyaa yookaan baay'ina uummata Itoophiyaa keessatti effektii ni qaba yaa kan internationalidha. Migration international effect qabu. Many developed countries are characterized by high population of youth. Yes, tun sirriidha. Daan sirriidha. Tunis sirriidha inni ammoota sirriin taane tan godaansi lakkoofsa uummata Itoophiyaa irratti godaansi addunyaa keessatti taasifamu Itoophiyaa irratti effektii maara hanga samara hin qabu jechuudha. Daayoo fudhattan fakkeenyaaf yoo yaadattan daayoo fudhattan giraafii nama fakkeenyaaf uummata developmentidha. Amma guddataa jiran yoo ilaaltan akkana. Kana jechuun jalli bal'aa ta'uun kun maal mul'isu jira jechuudha. Baay'inni yaangiidha yookaan ijoollee hedduu. Baay'inni ijoollee asitti hedduudha jechuudha. Baay'ina ijoollee hedduu qaba jechuudha. Baay'inni ijoollee hedduudha jechuudha. Ammoo qallaan gubbarraa kun xiqqaadha jechuudha. Warri xiqqaan kun warra oldii ta'e yookaan namoonni gurguddaa namoota umuriidhaan gurguddootaan muraasa lakkoofsa muraasa ta'an qabanii jalli bal'aan garuu ijoollee baay'ee qaban jechuudha. Sirriidha jechuudha. Gara gaaffii saddeetaffatti haa darbinu. Nafaana bu'aa laayik godha. Which one is false about demographic variability in Ethiopia? Demographic variability in Ethiopia ilaalchisee kamtu soba jenna. Urban area have lower birth and death rates than rural area. Baay'inni fakkeenyaaf hammi dhalatuu fi hammi du'u kan uummata magaalaa kan uummata baadiyyaa maali irra xiqqaadha jedha. Sirriidha. Irra xiqqaadha yaa kasobatee barbaanna. Rural woman. Okay, kun sirriidha. Kasobatee keessa barbaanna. Baana kam jaa rural woman have higher number of children than urban woman idha. Dubartiin baadiyyaatti jiraatu tokko hammi daa'ima isii hamma dubartii magaalaa jirtuuti wal bira qabnee yoo ilaalle irra baay'eedha. Sirriidha. Akkuma namuu beeku kana both fertility and mortality are generally showing the decline trend idha. Yes, qorannoon bara dhiyeenyatti mul'isu akka jedhutti hammi dhalataa fi hammi du'aa akka addunyaatti jiru gadi bu'ee jira jedha. Hanga tokko parsantaa xiqqaadhaan gad xiqqaatee jira. Kunis sababa sooshaal sarviisiin garaagaraa guutamuutiin namoonni tajaajila faasilitii isaa barbaachisu hunda guuttachuutiin buufanni fayyaa iddoo hundatti ijaaramuutiin kanaatiin fi fakkeenyaaf jireenyi itti qaala'uutiin namni karoora maatii baruu fi jireenyi itti qaala'uun akka inni ijoollee isaa xiqqeessu isa dirqisiisa. Sababa kanaatiif fertilitiin ni xiqqaata. Ammoo mortaalitiin akka xiqqaate buufanni fayyaa iddoolee garaagaraatti ijaaramaa namni fayyaa barataa qulqullina ofii eeggataa kun ammoo akka hammi du'aa hin baay'anne godha jechuudha. Akkasitti effektii qaba. Okay, tunis maal jechuudha? Sirriidha jechuudha. Gaaffii daatti qoottaa women have lower life expectancy than maali? Akka qorannoon mul'isutti uummata addunyaa jiraatan akkuma addunyaatti jechuudha akkuma Itoophiyaatti qofa osoo hin taane akkuma addunyaattuu dubartootaatu irra umurii dheertuu jiraataa jedha. Dubartootaatu life expectancy guddaa qaba jedha malee dubartoonni irra xiqqaa qaban jedhu deebiin kana jechuudha. Akkuma addunyaattuu akkuma Itoophiyaa qofattu osoo hin taane akkuma addunyaattuu dubartoonni qorannoon mul'isu maal jedha? Dubartootas parsantaa 60 dubartoonni life expectancy isaanii akka addunyaa yoo ilaalame parsantaa 68.7 jedha. Kan dubartoota kan warra dhiiraa immoo 64.5 maal jedha? Akkasii kana ilaaluu dandeessanii kana ta'a. Okay, na hordofa gaaffii sadaffaa which of the following is the largest terms of annual flow water area and coverage dha. Southern okay lahamma annual flow yeroon itti galaanni yookaan lolaan baay'atu fi lafa kana cover itti godhu irra caalatti kan nama gadi kana keessaa kamiyyannaa. Okay, aree kun tana Itoophiyaa keessatti yeroo waqtiin wanni guddaa argattu kamiyyannee westerly monsoonii sanii jenne akkasumas
Direeneejii gaafa yaa laggeenii dhuftanis yaa laggeenii keessa largest term of annual flow yaa qabu. Kamenne warruma western direeneejii sanii jechuudha. Akkana laaltana walichaan kinaa godha. Yaa laggeenitti gaafa dhuftus bishaan baay'ee fi lafa bal'aa kabar godhee kan itti argamu baay'inaan yeroo Itoophiyaa rooba argattu san waan ta'eef naannolee baay'inaan bubbeen kamirraa rooba argatti westerlii sana irraa argatti direeneejiinis akkasumatti large flow annual flow kan qabu westerlii drainage systemidha. Okay. Kurnaffatti darbinu na hordofaa. Which one of the following is topographical structure determines the general pattern of Ethiopia, the major Ethiopian river basin. Yaa laggeenii alatiisuma yaa laggeen Itoophiyaa ilaalchisee determinantoonni yookaan safartoota isaanii sirrii katee kaami. Na hordofaa. And the inward sloping of western and southeastern plateau. Bakka kanatti waan tokko natti isiniif baasuu fedha. Fakkeenyaaf bishaan isarraa gara miyyaame. Fakkeenyaaf kuni plaatoo wayiiti. Kuni plaatoo wayiiti. Bishaan fakkeenyaaf plaatoo kana gara plaatoo kanatti seena moo plaatoo kana irraa akkana baha. Gara na baha moo itti seena. Bishaan akkana baha jechuudha. Kun maal jedhama? Out jedhama jechuudha. Out jedhama. Bakka kun maali? Lafa lowlaandii jechuudha. Reefti vaalii yookaan lowlaandii jennuuni reefti vaaliidha. Kun fakkeenyaaf reefti vaalii kana itti seene moo irraa bahe iiniidha jechuudha. Isloopiin isaa akkana inwardiidha jechuudha. Bakka kanatti iiniidha. Bakka kanatti immoo lafa olka'oo kanarraa baha. Gaafa inni pilaatoo fa'aa dubbatu outwardii islooppii wajjin walitti hidhuu qabdanii gaafa inni immoo reefti vaalii dubbatu inwardii islooppii wajjin walitti hidhuu qabdan jechuu kan akka beekumsaa bakka isin fayyadu. Laal reefti vaaliin gaafa dubbatu maalii walitti hidhaan jee reefti vaalii inwardii islooppiidhaan walitti hidhaadha. Gaafa inni immoo pilaatoo fa'aa dubbatu gaarreen fa'aa dubbatu lafa olka'oo akkasii dubbatu maalii wajjin walitti hidhaan jedhee outwardii islooppii wajjin walitti hidhanii qabachuu qabdan akka isin irraanfannetti akka isin dubbisuun barbaannetti isinitti himaa. Nafaana bu'aa laayik godhaa sabiskiraayib naan godhaa sheer hiriyoota keessaniifis godhaa beekumsa guddaa irraa argattu jedhee yaada. Gara gaaffiitti aanutti gaaffiitti deebii gaaffii ni murteessina. Inward slope asitti inward eega jee asitti pilaatoo dubbate ni ta'a. Inwardii fi pilaatoo waliin ni firooma gisee sin laallu. Inwardii fi eenyuun outwardii fi reefti vaalii walitti himaa hin deemu jechuudha. Faults and the joints of movement river course. Yes. Lafti fakkeenyaaf yaa laggeen Itoophiyaa irra baay'een isaanii maaliin karakteraayiz ta'u naannolee fakkeenyaaf babbaqaniinsaa fi dadacheensi lafaa yaa laggeen irratti infeektiin qabaachuu. Naaf deebiin sii ta'a. Daanuun dayyaa tullamee wal jala dabartee jechuudha. Aafibaan wal jala daddabarsee jechuudha isin shawwaduudhaa fi kumaan jettu hordofaa akkasichaan kolik goonaan uumaa wanti isin dhibuun jiru jedhee yaada. Gaaffii kurnaffaa yoo darbinu gaaffii kurnaffaa jenneeti jirra. Gaaffii kurnaffaa dalagnee jira jechuudha. Kana ta'a deebiin gara gaaffii 11ffaatti haa darbinu. Identify the wrong statement about the characteristics western drainage system. Haala yaa laggeen western amala isaa kan sirrii hin taane kami. Or rivers from these systems is not flow westernly. Or rivers in these systems do not terminate at Mediterranean Sea. It does not river majority of the annual water discharge of the country. Hasobate jenne does not deliver the majority of annual akkasenne western drainage yeroo itti gaaffii reefu yoo yaadatan annual water flowing gaafatti guddatu jenne does not yaadati. Gara gaaffii 12ffaatti darbinu. Identify the wrong choice about the characteristic majority of Ethiopian river. Waa'ee amaloota yaa laggeen Itoophiyaa ifaan laggeen Itoophiyaa ilaalchisuudhaan kan armaan gadi keessaa kamtu sobayyaa atlow haayilaand oriijiniidha. Akkana jenne laggeen isarraa kaayannamee fakkeenyaaf reefu lafa olkarraa kan atlow haayilaand oriijin lowlaandi oriijin irraa kaa gaareen irraa kaa seasonal fluctuationidha. Waqtiidhaan jijjiirama.
fakkeenyaaf laggeen Itoophiyaa irra caalaa humna elektiriikii maddisiisuudhaaf irratti disadvantage wanti ta'uuf seasonal disinfluctuation ta'uu kanaaf rapid and water flow dha navigation akkana jechuudha. Okay, kan choice isaa kan ilaalchise kan sirrii hin taane jenne navigation jallisii fi akkas jechuudhaaf jallisii garagaraati jechuudha. At low highland origin navigation amaloota laggeen Itoophiyaa sirrii kan hin taane jechuudha. Jallisiidhaaf baay'ee mijatoo miti. Seasonal fluctuation amala isaati. Rapid and water flow amala isaati. Amala laggeen Itoophiyaati. At low highland origin dha. Lowland origin highland irraa kaa'enne low highland origin navigation. Low highland origin irraa jechuun akkana jechuun low highland origin irraa kaa garuu irra caalaan isaanii amala kanan qabu jechuudha. Navigationiidhaaf jallisiidhaaf baay'ee hin gargaaran. Navigationiidhaaf baay'ee mijatoo miti jechuudha. Gara gaafiitti aanutti darbinu kudhan sadaffaan maal jedha? Which of the following is not the major problem associated with the use of Ethiopian river for generation of hydroelectric power? Gaafii kana akkuma reefsuun irraa achirra dhaabbattee tilmaamuu dandeessa. Kan armaan gadii keessaa rakkoo laggeen Itoophiyaan humna elektiriikii maddisiisuuf qabu kan hin taane rakkoo isaa yookaan piroobilemii isaa kan hin taane seasonal fluctuationiin piroobilemii isaa ijoodha inni climate change'inis akkasuma piroobilemii guddaadha inni sedimentationiin fakkeenyaa fi tarbaayinaa cabsuu danda'u jechuudha. Sedimentationiin steep profiiliin ammoo advantageidha. Humna elektiriikii maddisiisuudhaaf advantagein isaa maali? Gaarreen irraa gara lafa tokkotti deemuun isaa tarbaayina san naanneessuudhaaf humna qaba jechuudha. Kun advantageidha. Jarri kun ammoo disadvantageidha jarri sadeen. Inni kun ammoo advantage of Ethiopian riveridha. Kanaaf deebiin maaliif not major problemidha waan hin jeefi. Akkana garaagaafii okay deebiin kana ta'a jechuudha baadheeti. Sedimentation hin ta'u hydroelectric hin ta'u inni gaafii kudha arfaffaatti haa darbinu. The most southern circle of latitude on the earth at the sun appear directly overhead. Most southern circle of kota ammallee diyaagiraamni isiniif kaasaa na hordofaa sirriitti maaliif akka isin keessaa hin banne ittiin isinitti himuu fedha. Sababa saniif diyaagiraamii kaasin isin agarsiisa. Ammallee diyaagiraamii kaasuun barbaada. Diyaagiraamiin isiniif kaasaa. Gaafii baay'ee cirraa deebisuu dandeessa waan ta'eef akka isin daganneetti isinitti himuun barbaada. Subscribe, like gochuun na cinaa dhaabbaa. Amileen haftaa kana caalaa kanan qophaa'e isin barsiisuun jajjabeessee jechuu barbaadeeti. Kottu fakkeenyaaf sararri kun ikweetariidha. Sarara mudhii lafaati. Sararri kun ammoo kaansariidha. Ni beektan kaansariidha. Sararri kun ammoo kaapirkoorniidha. Kun asi 0 digriidha. 90 kuni kaapirkoorni. Kun 0 digriidha. Kun asi 90 asi 90 qaba asirraa fagaata kuni. Akkanaga amma asirra kan ooltu biiftuun asirra kan ooltu asirra ooluu dandeessi jechuudha. Waggaatti yooma asirra oolti fakkeenyaaf asirratti maarchii 21 oolti. Maarchii 21 biiftuun asirra oolti. Maarchii akkasitti maarchii irra oolti. Maarchii asirra oolti. Juun 21 immoo mudhii lafaarra oolti. Deseembara 21 immoo wanni kun hundi 21
akka isin jalaa waliin dhoyne akkana chaankii godhaa. Juunii Deseembarii 21 biiftuun asirra oolti. Gaafi sanitti deeqnu gaafi sanii yoo deebine gaafi meeqaffaa deenne gaafi kurnaffaa. Sararri gara kaabaa jiru kan sadii deenne kan kibba jiru immoo Kaapiriikoornii deenne. Asitti qotta gaafi 14 zammooti saawuzarni. Saawuz jechuun maal jechuudha? Kibba jechuudha. Sararri kibbaa kamii? Kaapiriikoornii. Qallaan namaa haala salphaadhaan akkasii galuutti yoo fakkeenyaaf bakka tana noorzi godhe deebiin tam ta'e jechuudha. Tropic of Cancer jechuudha. Gaafi 15ffatti yaada arginu. Gaafi lama sirraa akka daldaleetan isin garsiisan jira yaada. Which of the following is not determining the factor of weather and the climate? Faktoroota lamaan gadii keessaa qilleensa baramaa fi haala qilleensaa safartuu haala qilleensaa fi qilleensa baramaa kan hin taane kami? Safartoonni haala qilleensaa fi kun safartuudha. Relative safartuudha. Nature of surface ni safartuudha. Temperature garuu maali? Elementiidha. Kanaaf deebiin caadha. Saansaris siidha jechuudha. Saansaris siidha. Kun elementoota qilleensa baramaati. Jarri kaan immoo safartuu isaati jechuudha. Gaafi 16ffatti arguunu which of the following happens? Which of the following happens during the March 21? Okay, gaafi reefu diyaagiraamii kiyya kaasuun baay'ee isin fayyada yaada. Isinin garsiisa irra deebi'ellee Maarchi 21 maaltu taa'e? Maarchi 21 maaltu ta'a? Biiftuun eessa oolti gaafasanii? Biiftuun kallattiidhaan diyaagiraam isinin garsiisa. Gaafa biiftuun Maarchi 21 Tropic of Cancer gaafa biiftuun saraa kaansarii wanni irra ooltu biiftuun yeroo takka mudhii lafa irra oolti, yeroo takka kaansarii irra oolti, yeroo takka kaapiriikoornii irra oolti. Diyaagiraamicha akkana jechuudha. Bakka kana juuniidha jechuudha. Bakka kun maarchiidha jechuudha. Wal jalan harkaa darbuu fakkaata. Bakka kun juuniidha. Juunii 21 maarchi 23 kun akkanatti naa qabaddaa laal. Soorii akkanatti naa qabattu. Waqtiidha dogoggorree malee tareefuu kaansarumaa ta'a jechuudha. Kaapiriikoornumaa ta'a tareefuuti. No matter bakka tana juun godha. Bakka tana maarchi naa godha. Maarchi 21 maaltu ta'edha? Gaafa nu gaafate sanii jechuudha. Maarchi 21 yeroo biiftuun mudhii lafarra ooltu dheerinni guyyaa halkanii hemisfeera kamittu maali? Wal qixa. Akkasi dheerinni guyyaa halkanii hemisfeera kaabattis hemisfeera kibbattis wal qixa ta'a jechuudha. Biiftuun mudhii lafarra yeroo oolte jechuudha. Yeroo immoo biiftuun kaansarii kanarra ooltu bakka kanatti guyyaan dheeraadha. Gara gadiitti halkanni gabaabbata jechuudha. Asitti guyyaan amma gaafa biiftuun asirratti overhead gootu guyyaatu dheeraadha jechuudha. Dheeraan kamii? Days lengths. Gaafa immoo kaapiriikoornii irra oolu kaapiriikoornii irra gaafa oolu immoo guyyaan asitti dheerataa jechuudha. Asitti dheeraan deeyidha. Hemisfeera olii yoo si gaafate immoo kamtu dheeraadha? Halkaniitu dheeraadha jechuudha. Gaafa biiftuun as dhufte. Gaafa biiftuun kaansarii irra ooltu hemisfeerri kibbaa maal ta'a? Halkantu dheeraadha. Gaafa biiftuun gabbuutee immoo hemisfeera kibbaa keessatti kaapiriikoornii irra ooltu hemisfeerri kibbaa guyyaan ni dheerata, halkan ni gabaabbata jechuudha. Akkasi diyaagiraamii sana akkasitti naaf qabattu jedhee isiniif himeetiin jira. Gaafii 17ffaa maal jedha? One does not belong to the highland soil of Ethiopia. Biyyeedha. Kan armaan gadii keessaa biyyee lafa ol ka'oo Itoophiyaa kan hin taane kami? Biyyee lafa ol ka'oo tokko Meetisool biyya diimaadha.
naannoo Wallagga fa'aa kan argamu kana vertii soil akkuma maqaan isaa dubbatu vertikaalidha gubbaratti argama jechuudha. Arki soiliinis akkasuma biyyee asiidikiidha kun biyyee asiidawaa lafa ol kooratti argamudha. Ammoo yermi soiliin biyyee deesartiidha lowlaandiitti argamu jechuudha. Lowlaandiitti biyyee argamudha. Biyyeelee lafa gabbu'aati jechuudha. Yermi soil biyyee lafa dakeeti. Galatoomaa afaana bu'aa akkasumatti yaada qabdan koomentii jedhan haqaa laayik sabiskiraayib sheerii dhiyootaa keessaniif godhuun cinaa dhaabbachuu barbaada. Nagaatti naaf jiraadhaa nagaa walitti nu adeemsisu.